maaliif rabbiin akka tasaasi fidi akka tasaasirraa kaasuu danda'an malee rabbii waan dhabe hin qabu jechuudha. Namoota ni du'aniin fayyaa arginee jira. Kanaafuu tokkoffaa jabduu ta'uu qabda. Jabaattee as geesse amma immoo uummata Oromoo dheengaldallee namni illee ni yaadachiisaa ture. Mana asliitillee turtee miti. Eeyyeen seeneetan ture gaaf tokko wannoo siif hin jedhu naan jedhanii jiran. Tarabbiitu dursaa rabbii siyaasuu ismaan yaalamuu deemtee yaalamuu dirqama malee yaalamuu qabda waan ta'eef dirqama kuni uummanni Oromoo si gargaara ani isaan akka maakiitti waan danda'u si gargaara homaa tokko yaadini baankii akkaawuntii banattee jirta. Eeyyeen. Maqaan immoo maqaa nama biraatiin jira. Maquma kootiin. Mana asliitti dheengadda gizee dubbatan dhageen ture. Ammas gargaarsaatu baay'ee gargaarsa hawaasaa harkaa qabna. Sanumaa fi malee guyyaalee itti qabamee akka uummanni si gargaaru nutis waan dandeenyu ni goona. Namni immoo ammaaf gaayis silaa namni si gargaaru ni jira. Ani amma mucaa waggaa 12 mucaa ka obboleettiitti yaani gizuma daa'ima ta'eet fudhadhee guddisee tokkotu jira. Obboleettiin xiyyamoo amma heerumteeti ishiinis hin jirti garuu anuma deeggarti anuma gargaarti wannoodha. Akkam jirta Burtukaan? Nagaadha akkam irra galata. Fooloo naa deebisi amma fooloo naa deebisi. Nambara kan kee keessaan naa barreessi waan ni jira miti waan takka hanqasu maamani yaalaa osoo hin ta'in waanuma zayitii fi sukkara waan takka bitattu akka mataa keenyatti xiqqishoo takka illee ta'u sin gargaara. San booda immoo haati itti yaalamtu immoo manni akka si gargaarsisu ni goonaa jechuudha. Namoonni immoo kana gargaaruu barbaadan gaayis akkaawuntiisii wanti waa gaafachuufan ture maqii dhiifamallee. Daabitadhu Alex Hartoko deemta. Warroonni namni rafuu danda'a waan ta'eef namni isii gargaaruu barbaadan amma saatanatti waan takkaan godhattu gargaarsa isii immoo gargaarsa ammuma lafaa kaanii as bara gurguruu miti because dhukkuba isii sirriitti yaalamuu waan qabduuf kanammoo guyyaa itti qabatamee haa gargaaramtu jechuudha. Ammaaf immoo namni isii gargaaruu barbaadan yoo jiraattan gargaaruu hin dandeessan dubbachuu hin dandeessan Alex. Eessa jiraatta isheen? Adaamaan jiraadha magaalaa Adaamaa. Okay. Adama wanti si barreeffame jira dhukkubni kee yaalli isaa hanga bakka kanaatti. Ani reefuun dhaga'e. Qarshii hangana barbaada wanti siin jedhame jira. Lakki hin jiru akkana jedhani kana barreeffame tokko hin jiru. Garuu isaanii seensanii akkanattis miti beekta carariidhaan laallamuu qaba garuu meeshaan asitti hin jiru jedhani. Waree haadha mishkila yefikki. Dhukkubni isaa adda bahee hin baramne gama kana sana siin jira. Aha inni mas sitii sikaanii ka'eera sitii sikaanii faana nakaasanitti spinal cordidha damage ta'eera inni immoo achi meeshaan asitti hin jiru garuu balaa konkolaataatiin miidhame spinal cord dugda ko. Akkas ta'u erga wanti banatteeti as TikTokii kana irratti xiqqoo sagantaa tola irratti baay'ateetu namni biizii ta'e warri gargaarsa sassaabusi. Hanga jarri kun hojii kana ofirkaa fixanitti gara miidiyaa hawaasaa gara Feesbuukiitiinis namni akkasi gargaaru. Ijoolleen Adaamaa jiran ullee dhufanis daawwatanii viidiyoodhaanis haa ta'u suuraadhaan rakkoo keessi gaafatanii namoota miidiyaa irra akkasii ba'u gama Feesbuukiitiin amma tokko namni akkasi deeggaru hangasitti sana booda waan argattu irraa tarii. Dhukkubni kee kun walumaa galatti yaalii akkamii akka barbaadu baasii hangamii akkasii gaafatu mana yaalaatti ragaa fudhatteeti erga gargaarsa hawaasaa kun sassaabamee booda immoo asiin dhufanii si sassaabanii abdiin guutinii ni fayyita namnis immoo si gargaara rabbis si wajjiniin jira wanta dandeenyu nuti sagalee keenya hawaasa biraan sii keenya maybii feesbuukii fayyadamta yoo ta'e
Alex taayee jettee jenna maqaadhuma kanaan jira kan gooti. Yookaan karaa nama beektuutiin yoo natti ergitellee siif maxxansaa namni si gargaara. Amileen cabinaa. Eshi tole galatoma ulfaadha. Naaf jiraadha. Absir bakka bilbila kee moo keessaan na ergi sin ijoolleedhaan wal sin qunnamsiisa dhufanii si dubbisanii achi warra damaa jiran. Tole. Rabbi si haa si wajjin jiraatu. Makii galatoomiyatis shuguti Oromoo. Dirqama barabshir. Amma akkuma Alex jeesanitti gama miidiyaa Facebookaatiin innilleen hedduu achirratti illee gisee hedduu namoota waan achirratti gargaaruuf innilleen achirratti ni maxxansa nutilleen ni maxxansina ijoolleen illeen inni ijoollee hedduu beeka dhufanii akkas ilaalanii viidiyoo sirraa waraabanii Facebook irratti maxxansan Alex kana ni godhaaninu karaa biraatiin immoo hanqa maalleeni yoo biyya alaa deemtee yaalamtee ta'es yoo Itoophiyaa keessas yaalamtees waan si barbaachisu maallaqa si barbaachisu isaanuu wanni ni godhanii hanqasitti garuu yaalii deetee murmuraa gootuuf immoo namoonni ni jiran ijoollee barbaadan. Assalamu alaikum Maki. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Meeqa takkan dubbadha. Baay'ee tole. Michoota nyatun dhiyoota nallee asli mana asli bira dhuftee turte. Michoota na gargaarsa uummataa kan maantana baay'ate kanaatu haaratti qabe malee michoota sulaata guyyaallee itti qabanii fi miti. Yeroo kannanii fi miti jechuu qiyya. Kanaafuu mee gaafii takkaan isiirraa qaba. Dhiyootana akkaawuntii keetii fi waa hedduu asliin si maxxansee fakkaatte achiin namni xiqqollee bira dhaabbate ni jira. Gaafsan Saadam kuma shannaaf galche mucayyoon Muluwaawaa jedhamtu takka kuma 3,500. Ya galatoomtu sililleeni wanni kun makii teenya wanni kun sila akka asliinitti idduudhaan hatattamaan nama gargaarsanitti sila mijootan akkaawuntii si baxxansitanii ijoolleen biyya garagaraa jeestu jirtu abbaa 100 takka danda'e abbaa 200 danda'e abbaa 300 danda'e akkaawuntii si sila hara keetiin maxxansitee fi akka gargaaramtu goote akkas barbijootu gargaarsa feeti. Am haalli isin ammatti jiraachaa jirtu hedduu ulfaataadha. Dhugaan yaadiin shiuma fayyisa. Yaaddaini ati rabbiinuu lubbuu kee baasii asiin si eegee fayyaan ni dhufti taanaa inuma dhufti uummatni Oromoo bal'aan si takkittii tanan dadhabu meeqaa gargaaraa jiranii nima gargaaramta. Amma barakka isin itti ol seentee gabbaatu gisee viidiyoo isiidha yeroo suuraan laallu wallahi kiraanchii kana namaa oofaanii namaatu laqaa namaa gabbaata hedduu rakkoo hamaa keessa jirti. Hedduu ulfaata wallahi jechuun yaadaan gisee yaaddu namni tokko nama baay'isawii nama dalagatu turtee akkuma isin jettetti Duubaay dalagadheetiin namatti 3 jettee miti waggaa 3 dalagadhee akkuma biyya galeetti ammas karaa Saudi Arabiyaa deemuudhaaf piroososa adda addaarra osoo hin jiruufi wanni kun natti dhufeetti balaan konkolaataa miila dhabuun harka dhabuun jechuudha. Sababa sanii haati isii ilmoo tantee gaafa miila dhabdee harka dhabdee haati tantee ni haati osuma naa jecha gadditu isiin illee na jalaa buutee jettee. Harka ijoollee daa'ima harka jirti ammaan tana hedduu ulfaataadha yaa boole. Daa'imaatu amata ijoollee amata 10 amata meeqa jette isaantu ana ol deebi'ee ganna deebisaa jettee. Hedduu ulfaata silaan du'ee naa wayyaa jettee jireenya kanarra akkas hin jireenya jechuu tureeni. Sirri akkas ta'uu qabdu ni fayyita inshaallah Oromoon ni jirti.
namuu dhimma kee harkaa qaba yeroo gargaarsa uummataa ammaa jiru kanaatu nama biizii godhe malee namni si dagate hin jiru garuu kanaaf kana hidduutti illee namni qarshii 100 akka 200 taatu haa gargaaru akka wanti isiisan akka asliin godhe sanitti akka wanti isiisan irraa fuutee maxxansuu keessa hara keetiin numa barbaanne haa gargaaramtu laan kaisaan amma abbaan rabbi laafise ni gargaara namni nama kanaan gargaarre eenyu gargaara amma isa dubbii bira amma sa'a sanatti amma nama 300 ilaalu jira nama 300 jechuun nama hedduudha namni 300 kun keessa mee nama niiraa Itoophiyaa 10,000 ta'u 5,000 ta'u mee namni amma galchuufisida amma jechuun amma kan xaxaxa godhee galchuuf akka gosti faamilii logaatiin galchii okay galchanii jiran mee namni yoo jiraatanii lakkoofsa akka tuqaa oliin siin baasaa akkam jirtu nagartuu mati mangistiin dhufee jiraan bara waa maliin jiru akkam jirtu abbaa Dubaayitti amalsani Dubaay dalaydee biyyatti deebitee piroosesa suudii osoo eegalatu jirtuuti balaa konkolaataa guyyaa keessaa isii mudateeti miila lamaa fi harka tokko hin qabdu yeroo hojjetuuf miilli lameenis harki tokkos amma garuu amma torba guutuu mana yaalaan deemnee sababa maallaqa dhabuutiin sababa rakkatuutiin ijoollee xixiqqootu olii gadi isii oofaa haadhalleen hin qaba itti haati tiyalleen sababa naan akkana ta'etti osuma bochuu osuma nalaalte kuma bochuutu na jalaa duute amma ba'ama torba guutuu mana yaalaatis deemee hin beeku jette amma saatanatti amma kan nuti godhu jiru waan xiqqishoo namni egaa waan takka mana keessallee bitattee itti nyaata Damiilaas galchii maqi galchaani amma waan akkasii gooneeti wanni isii kuni sanbooda gama feesbuukaatiin akkuma Aleeksitti rakkoo isii kana ijoolleenis viidiyoo irraa waraabdee maxxansanii sanbooda achiin haa gargaaramtu egaa achiin gargaaramte gargaarsi gaa achiin xiqqishoo yoo harkame gargaarsa saniin mana yaalaa Finfinnee keessas ta'u Adaamaas ta'u bikka bareedaa mana yaalaa bareedaa dheeyxee guutuu laallamuu qabdi qaama isii guutuu laallamtee yoo dhibdeen isii sun biyyaalaa isii geessee yaaliin biyyaalaa isii geessutees biyya keessaatti yoo ta'es nuti ragaaf wanni maallaqa meeqa akka ta'e maallaqa sanirra dhaabbanne waan gargaarsisnuuf achirratti waan isii barbaachisan mana yaalaati eega fiddee booda nuti immoo isii gama feesbuukaatiinis tiktookiitiinis kara feete bikka feete deemtee isumaan haa fayyitu malee abbaa biyyaa ol galchaa kaa maali warri ol galchaa gaayis maal taataniiti kanaafuu amma kanumarra jirraa jechuu loogaawut ayyo ani waan baay'ee waadaa galchaa malee maal taatan uummata Oromoo na dhagaartu ani waan baay'ee waadaa galuun barbaadu garuu waan itti yaallamtu waan itti yaallamtu ani garuu dhaabbataadhaan ji'aani doolaara biyya kanaa ji'aan dhaabbataadhaan doolaara 100 na ergaaf kan ishiin ittiin jiraattu isinii gargaarsuma dhaabbata kan ishiin ittiin yaalamtu gargaaraahi ani ji'aan hagan danda'u doolaara 100 nan ergaaf haga waaqayyo fayyaa naa kennee hojii irra jirutti jechuudha yoo dhuma fayyaa dhabee yookiin immoo jiruu irra hin jiraanne irraan kan hafe hagan danda'u jiraan dhaabadha. Fayyaas hin dhorkine. Aboo sanyii kiyya rabbi fayyaas hin dhorkine omiyyoo jiraadha abbaa kiyya. Galatoom. Hamaan isinin argate. aboo wallaahi Rabbi waan ati yaanne si haa kennu. Wallahi halkan jum'aa kana waan ati yaanne wayii mana kee haa seensisu. Ameen ameen. Wallahi sanyii kiyya galatoome yaa obboleessi. Akkaawuntii na ergaayi torbe tokko booda hojii dhaabaa waan ta'eef torbe tokko booda doolaara 100 nan gashaa fi konstaantii mujii isaaniitis akkasumatti 100 birrii biyya kanaa nan gashaa doolaara biyya kanaa. Thank you so much wallahi follow godhadhuni Mama follow godhi lakkoofsa keetii fi yoonnoo kennarratti ergin ergaa fe'ani. galatoom wallahi thank you so much Salaam alaikum. Baaki.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عجائباتي. جميلة. لقروا السلام عليكم نقابل تاني لي سنين الجنة بيفهم. نقابل تي أتيب ولا ما نتنبول لاني أولي. عمر بقى أولتنكها. أوكي ما ديما نتي. او guta ka nuit goradha difama jolin amma jolin family ti yamma dufa wan jirtuf mi iradi bi rakko hanki di maddo mi iradi family ti yamma dufa jirti maddo. Thank you so much for kadu. Thank you. Egani akuma obbolawwan koo hiriyoonni koo deemanii biyya arabaattan deemee dalagaa ture. Achi erga deebi'een booddee gara biyya biraa immoo Saawudiin deeme jedhee qaama hojjisiisee tan achi deemee dalagadha jedhee odoo tattaaffirratti jiru odoon konkolaataadhaan deemaa jirru balaan garagaleeti. Balaa konkolaataan na mudate miila koo lamaanii fi harki koo tokko naaf hin hojjetu yookaan immoo naaf hin dalagu jechuudha. Kanaafuu silaa ani amma dalagadhee akka wanno jedhu hin bocus hin qotus. Kanaafuu bakka amma deemee ba'uma keessan jechuudha amma. Kanaafuu ani yoo danda'ame yaalli wanno erga gara yaalaatiin hin fayyiti erga naan jedhani na yaalchistanii isa gaafadheetan dura ergammoo hin taane waanuman amma jirutti waanuman itti dalagadhe ka ittiin jiraadhu yookaan waanuma tokko bakka maalinni ani beela yookaan akka beela eeyyuu jecha ani namatti haasa'uu hin danda'u. Beeta nama hin dandeenyedha. Akkanatti rakkadhe rakkina kana hin qaba jedheeyyuu kan haasa'uu hin dandeenyedha. Beeta kennaa qaba wanti hunduu. Ani immoo kun naaf hin kennamne. Umri koo 17 biyya irra'ee. Abshir balatti hin booyin. Abshir rabbii gaditti siif jirra hin booyin. Maaki dhaabe khaliis. Maaki namni biraa anaatu dubbata bakka kana booda dhiisi. Rabbii gaditti siif jirra. Namni rakkoo ifii himachuu hin danda'u isin galee gisee. Isin tuni turte amma thank you so much. Fiqiin duraa dhibba jee amma sila akkaawuntii kan kee sila akka mii qof mee abbaa akkaawuntii kaddaa burte ani nambua boodaa qabatanii ta'u bilbila ishii fi akkaawuntii ishii na ergi. anaatu si erga keessaan. Siifan bilbila burtukaanaan siifan bilbila gaafadhaa. Maal irraa akka jirtu waan hundumaa gaafadhaa jabaadhu hin sodaatini hin beeloftu kana booda ishee. Galatoomaa naaf jiraadha. Tole yeroo gaarii qabaadha. Thank you. Isaan na dubbisi ammas. Mee akkaawuntii qoy haa himtu akkaawuntii si namni amma kagalchuuf jiraachuu danda'a isin. Mee akkaawuntii kuma tokko qaba. kuma tokko baankii daldala Itoophiyaati. kuma tokko qabachaa jira. 600 92 seef godhadhaa namni tokko deebisee. Alex lama duwwaa 794 kuma tokko 600 92